Samuusaa eegichaaf masaata miidha malee hin koommichadhu. Isin bara waggaa kudha sadii isin dandeessee rabbi. Rabbi tarraa isin ga'e malee barnamni gadi ba'ee konkolaataa isaatiin bakka jiru jedhaa jira. Kan rabbi nama jabeesse dhagaa nama godhamee kan rabbi nama jabeesse. Anama qallate kan dura guddaadha. Nan garagalcha. Amma immoo nan dadhabe qallaadhuma kana garagalchu. Akkattuu si jiraachisee fuula gaarii si jiraachisee maatii kee harmeen ta'e jiraachuun gatii si qabdila. Harmeen ofii argatti ishiin qabdu garte haadha jechuun kan haadha kanaaf marafannaa miti. Haati nama haadha. Dhala meeqatu ilmoo ofii gataa jira amma dubartii meeqatu da'ee daa'ima lama sadii dhiisee dhugaa rabbi waan gaariidha waan taateef. Manurra baay'atee nurra ce'e malee gaa. Isin obsitanii jirtan. Ani akka isin dandeesse rabbi beeka. Gurullee rabbi isin beeka. Sani waan taateef. Rakki namachuu salphina miti bari. Hatuu salphina malee. Namaatu salphina malee cubboo hojjechuu salphina malee bari. Rakkadhee na gargaara salphina miti. Waan nama rakkisuuf beeka isatu kun rakkoo nama oolchuu danda'a namni kun bakka jirutti lamaan akka hojii hojjechuu danda'u gara beektanis. Dhugaadha. Akkattuu si jiraachisee fuula gaarii si jiraachisee maatii kee harmeen ta'e jiraachuun gatii si qabdila. Harmeen ofii argatti ishiin qabdu garte haadha jechuun kan haadha kanaaf marafannaa miti. Haati nama haadha. Dhala meeqatu ilmoo ofii gataa jira amma dubartii meeqatu da'ee daa'ima lama sadii dhiisee. Jaalatamtoota ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan. Guyyaa har'aa magaalaa Adaamaarraa qaxxaamuruudhaan magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Lammaa Abarraa waggaa 13 siree gubbaa jira. Harmeen isaanii maal jettu waa'ee Lammaa Abarraa? Waa'ee mucaa kootii ani wannan jedhu yaalchifachuutti harki koo duwwaa ta'e harkaa hin dhabee. Dhiisuufiitti immoo garaa koo hin dadhabee ilmoodha. Na gargaara hin jedha kaani waan. Eeyyan harmeen isaa yaalchifachuudhaaf qarshiin dhabee dhiisuudhaaf ilma kootii garaan dadhabee jedhu. Lammaan immoo maal jettu waan kana? Ani immoo egaa yaalamee akkan fayyadu keessatti abdiin turanii ani garuu yaalamuuf harki koo duwwaa ta'e ammas carraa nan qabachiisatu maafuu ta'e kanaaf odoon gargaaramee akka yaalamu abdiin turanii. Kanaafuu lammaan illee osoo yaala argadhee osoo qarshii ga'an jiraate akka fayyuu abdii guddaan qaba rabbii waliin ni jedhan. Harmeen immoo isa yaalchisuudhaaf maallaqaa fi qabeenya qabnu isatti fixannee jechaa jiru. Uummanni Oromoo bal'aan biyya keessa galaa jirtan. Qunceewwan gargaartee xarbeeyti waan ta'eef nama gargaaruunis namummaa waan ta'eef miilli isaa lamaan kun irraa muramee sibiilli dugda isaa keessa galee wiilchariidhaan akka socho'uu danda'uuf akka jiraachuu danda'u waan itti himamaa turee fi qarshii waan harkarraa fixatanii waggaa 13 gubbaa mucaan keenya obboleessi keenya kun siree kana gubbaatti hafee fi guyyaa jimaataa galgala mana tiiktookii abdii wallaggaatti sa'a 3 irraa jalqabee sanbata xiqqaallee sa'a 3 irraa jalqabee sa'a 3 irraa jalqabee gargaarsa Lammaa Abarraa waan goonuuf akkan waliin ta'uudhaan akka nuuf gargaartan isiniin jenna. Galatoomna. Guyyaa har'aa magaalaa Adaamaarraa qaxxaamuruudhaan magaalaa Burraayyuu keessatti argama. Lammaa Abarraa waggaa 13 siree gubbaa jira. Fincaan isaa kan to'atuuf kaateteriidhaan sagaraa isaa to'achuu hin danda'u. Yeroo ammaa kana siree gubbaa waggaa 13 jira. Harmeen isaa waa'ee Lammaa Abarraa maal jettu? Anis kanuma jedha ilma koo waan waaqayyo sinaa eebbisuu na gargaaradha. Uumaan harkaa dhabee waan ani itti yaalchifadhu nan dhabee waan ani itti kennuyyuu nan dhabee qabeenya harkaa irraa hin fixadhee na gargaaradha. Waaqayyo sinaa eebbisuu. Eeyyan harmeen Lammaa Abarraa yaalchifachuuf qarshiin dhabee gargaaruudhaaf immoo garaan dadhabee jedhu. Lammaan maal jetta waa'ee kanarratti? Yaanis akka ogeeyyoonni natti manitti lukti kun akkanarraa ciccitee carraa hojjeedhaan socho'uu akkan qabu natti himan garuu harka duwwaan ta'ee. Maatiin koo waggaa dheeraadhaa fi waggaa 13 waliin dhama'aa turanii. Miilli koo lamaan narraa muramee sibiilli duuda koo keessa galee wiilcheriin akka socho'u manni yaalaa natti himee ture. Kanaafuu harkan nu qal'ate maatii kootu na waliin dhama'e. Kanaaf uummanni Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan karaa fuula tiiktookii abdii wallaggaa jedhuun guyyaa jimaataa fi sanbattiqaa galgala sa'a 3 irraa jalqabee gargaarsa isaa waan taasifnuu fi koottatiin waliin gargaaraa isiniin jenna. Quncee wal gargaarte xarbeetti nama gargaaruun immoo namummaadha. Akkattuu si jiraachisee fuula gaarii si jiraachisee maatii kee harmeen ta'e jiraachuun gatii si qabdila. Harmeen ofii argatti ishiin qabdu garte haadha jechuun kan haadha kanaaf marafannaa miti. Haati nama haadha. Dhala meeqatu ilmoo ofii gataa jira amma dubartii meeqatu da'ee daa'ima lama sadii dhiisee